keessa humna isaatti gabbaasee meeshaa hidhachiisee leenjisee si gadi Oromoo maajjeessa utuu dhuguma Oromoo bushaara jiraate. Laa amma waan tokko wajjin haasa'uu caala. Waan tokko wajjin doktor qoya doktor isin bira hin geenne qoya doktor isin bira hin geenne qoya meenatti wajjin haasa'a booda isinii kenna laali abbaa caalii siif osoo hin taane namoonni asirra jiran akka hubataniif wanta mootummaa wanta hattuun dalagu wanta shiftaan dalagu shiftaaf hattuun gargaara. Hattu jechuun namoota halkan suuqii cabsan namoonni dhokatee dhuunfaan nama ajjeesan illee hattu lubbuu namaa hatee ajjeesa. Siigalee shiftaa warra akka shanee warra akka fannoo san mootummaan mootummaan takkaanatu itti maa qoyi gal waa hubachiisa dura beekta mootummaan nama ajjeese kan jedhamu calii calan qorratti jumlaa yeroo takka kan fitan aanolee irratti jechuudha calii aanolee Jolle wallah tokko tokko isin jeeqaa aanolee irratti harmaa farka kan muran siigalee maa gadi buutanii maan deebiin mootummaa jechuun wanti mootummaan raawwatamu jumlaadhaan mootummaadhaan raawwatama mootummaan tarkaanfii gurguddaa akka tiippelle firreessa irratti fudhattee fudhata walumaa galatti yoonni torkeen si buuse kootu deebi yookaan ammoo wanti nama dhuunfaa wanti shiftaan ajjeese wanti shiftaan balleesse shiftaadhaa jedhamaa jiru mootummaan akka irreessa finfinnee santi jumlaadhaan nama qalaa ajjeesa hoo jiraate jumlaadhaan akkasitti nuti himuu dandeessa jechuudha shiftaan ammoo ofii ajjeesee ganaa mootummaa hoo jedhe hin danda'amu kun wanjala mataan isaatu mee kan ol deebi'e nutti bakka mootummaan itti akkasuudhaa jiru yookaan waraanni bilisummaa Oromoo tiippelle fi ergan dhukaafne faannoo ergan dhukaafne eenyu nama afaan Oromoo dubbatu qofa ajjeesaa Oromoonni bilisoomsutam Oromoon dirqama Oromoo ta'uudhaaf danqara galuun bosona galuun hin barbaachisu ummanni bal'aan miiliyonotaan Finfinnee Adaamaa Shaggir kee qubatu hundi isaa Oromoodha Oromoo ta'uudhaaf dirqama asxaa adda bilisummaa Oromoo qabattee bosona hin galtu alaabaa adda bilisummaa Oromoo uffatu hin qabdu Oromoo ta'uudhaaf inni alaabaa paartiiti alaabaan ummanni Oromoo hundi waliin qabu alaabaa abbaa gadaati kan Oromummaa calaqqisiisu Oromoo ta'uudhaaf bosona hin gallu masaaraan hundi hoggansi hundi Oromoodha Oromoon ati ajjeeftee Oromoon ati bilisoomsitu kam ol deebii nutti himi si galchoo si leeran itti fufi abbaa caalii Akkam beet Oromoo kam ajjeefte Oromoo kam gidduutti bilbilii irra galee silkii haasaa ture mee irra deebi'e yaadicha wanta haasaa olte gidduutti bilbila haasaa ture. laal fakkeenyaaf waan guddaa risii deebi'uun qabu walumaa galatti jechuudha magaalaa Finfinnee Oromoo hoogganaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa biiroo isaa kaleessa Finfinnee irraa daangeffamte har'a Finfinnee ijaaratee isa hoogganaa Abiyyi Ahmad Oromoodha humni waraanaa kaleessa Oromoo ajjeesaa ture kaleessa qalaa ture baazawii waan tokko waliin dhabne Itoophiyaan Oromoo ajjeesaa turte eeyyee Oromoonis deebitee Itoophiyaadhaaf du'aa turte Itoophiyaan Oromoo ajjeeste Oromoon ammoo Itoophiyaadhaaf du'aa turte kun waliin nu galcha garuu har'a bakka kaleessa qawween nu ajjeesaa turte san ofii kenna abbaatti taanee hooggannee bulchaa jirra Itoophiyaa guutuu bulchaa jirra warra kalee nu miidheessan har'a hunda isaa nuti hoogganaa jira bakka santi deebuuf nutti dhukaasaa jiru isin ammoo waraanni isinitti dhukaaftan raayyaa ittisa biyyaa dabalatee gubbarraa haga jalaa Oromoodha diinaa miti isin Oromummaa addan qabdanii Oromoo ta'uudhaaf dirqama alaabaa adda bilisummaa Oromoo fannifatu hin qabnu silaa danda'ame alaabaa abbaa gadaa fannifanna Oromoo ta'uudhaaf Oromoo bakka bu'u isa kun ka paartiiti mee Oromummaa tam atinaan adda qabattee na tokkofteen ajjeeftee Oromoo taata ammoo Oromoon isaan eenyuun lolan Oromoo bilisoomsuuf eenyuun lolaa jiran silaana bilisoomsuudhaaf diina kiyyaanii malee anaanii miti kan lolan mee namu waraanni bilisummaa Oromoo lolanii bilisoomuuf deemu kana faannoon kaayyoo sirriirra jira akkasatti maaliif masaaraa milikabbaa isaa galuufi jechuudha masaaraa san tigranii Oromoo akka kaleessa harkaaf ramamuruu fi lolaa jiran tiippelleef nu malee namni biyyan bulchu waan jiraniif Oromoon lolan sirna Oromooti lolan jechuudha jalatti buluu didanii nuti ammoo abadan dabarsinee kennu jennee lolan nuuf jalli kaayoo walii beeyna jechuudha atiin ammoo mee wantuma nu lolaa Oromoo taatuuf natti obboleessa Oromoo miliyoona 50 keessaa nama tokko beeki kanaafiyyuu mee Oromoo ajjeesaa Oromoo bilisoomsuu irratti maala beekta amma inni lolaa jira jiruun kun amma kan barbaadaa jiru sitti amma kallattiidhaan amma iddootti sin barbaade qaba iddootti sin barbaade hin qabu jechuudha inni lammataa inni sin jedhe kuni iree mataan isaatii kan hin murteeffate sin jedhe kuni Oromiyaan wanta dhabdee sin qabdu iree mataa isaatiin murteeffattee mootummaa naannoo tokko hundeeffattee kan bulchuu dandeessudha jechuudha. Isii namicha mataa abbaa caalii bar if bulch mootummaa naannoo Oromoo bulchaa jira sanii miti Itoophiyaa guutuu bulchaa jira Oromiyaa bira dabarree Itoophiyaa bulchaa jira bar maal taati eessabbaa keetiin oof
Itoophiyaa guutuu bulchaa jira. Itoophiyaa naannoo 12 Itoophiyaan qabdu bulchaa jira. Oromoo bulchaa jira. Afaan Oromootti dubbate peejii feesbuuka isaatiin afaan Oromoo taasise kun yeroo jalqabaatiif kanatu raawwatame. Dhiiga qeerroo fi qarree Oromootiin kana dhufe. Itoophiyaatu nuti hunduu sirna Oromootiin bullachaa jiran. Sigala Ameerikaa Oromoo ta'e Oromoo bulchaadha. Baafachee sarreechi dargaggootammaa gaaffii mataa isaanii gaafataa jiru karaa irree murteeffannaa gaafataa jiru karaa yeroo hiriira bahu kana maa reeffa isaatti kaase maa ajjeesa mana adayyeessa maalii fi daggala keessa deemee akka gara baadiyyaatti qabu ati shaneedha biddella ati kana godha ati kana godhate utuu waa tokkotti ni godhini maqaa tokkotti kana laal kana sittima kana sitti Oromoon kana sittima kana jechi kun jechi Oromoon jedhu miti Oromoon silaa mootummaan ajjeesaa jiraate magaalaa gurguddoo misoomte tana takka Jimmaa takka Roobee takka Adaamaa takka Shaggar takka Finfinnee tana keeyyaa'ee hiriira bahee nu ajjeestee jedhee Oromoo dubbata silaa ati san bakka hin buutu maaliifi Oromoon kaleessayyuu maaster pilaanii jecha irreeffatuuf jecha du'aa ture ifirraa fonkolchee san jijjiire danqaraa immoo bosona amma aboo deeggartee ammaa deeggartu duraan abaa waan raantee shiftaa Oromoo balleessuuf deemu deeggaruun kan keetu jalqabaa sirrii miti tokko jedhii naa qabadhu amma Oromoo bosona bakka bosonna Oromootti du'aa jiru shaneedha kan tajjeesaa jiru jennanu Oromoon osoo du'aa jiraatee jumlaadhaan maa irreessa katti du'aa ture maa irreeffatee nagaan gala maa ashawaa keessa bulee nagaan gabbee deemu maa bakka mootummaan jirutti hin duune maa Jimma keessatti hin duune maa Roobee Walashee keessatti hin duune maa Ashaggar keessa dhumaan jirre Oromoon Finfinnee keessa Adaamaa keessa dhumaamaan jirre nu fixanii jedhee hiriiramaan ba'an jirru maa sobda kana nama ofii ajjeefte herrega buusuun barbaadu amma kana dhiis na Oromoo ansin jedhee jira jalqaballee an kana sin jedhee jira dhageeffadhu kana jalqaballee sin jedhee jira ati hin beeytu malee Oromoon du'e kan jedhamu yookaan mootummaan tokko biyya ajjeese kan jedhamu irreessa irratti akka nama 700 guyyaa tokko gateessan calanqoo irratti akka nama 200 ol guyyaa tokko harkaa dhageeffadhutiin harkaa farma muriisan isa akka calanqoo irratti akka jumlaa waalisan Oromoon dhumee kan jedhamu yookaan ammoo mootummaan dhume kan jedhamu tun ganama mootii qabamu dhageeffadhu meeqoo mucaasi ishee amma mee haa ta'u kun viidiyoodhaan wanti isinii gootanii mucaa qeerroo nama lama ijasaa hiitanii dakkalata ta'in ajjeessanii achi galagalchitanii rasaasan hoogganee ajjeessan hin qabdan amma isin mee hin sobde waan jettee viidiyoosaa amma si erga hin sobde waan jettee uffatuma militarii dhageeffadhu sii deebisa an nama guddaa ta'e haasaa malee baalagee ijoollee ta'e naasa'u an fakkeenyaaf amma waa tokko waa lama gabaabsee si ibsa achirratti waa'ee Oromoo mootummaan nama ajjeessaa keessa yoo ba'uu baate sammuu keettu hidhaa qaba hanarra militarii kana qaba kilaashii harkaa qaba gabba'ee nama 5 bakka tokko yoo gate mootummaa bakka hin bu'u namni nama ajjeesee mootummaa jechuun waraana miliyoonota lakkaa'amu qaba waraanni isaa kun osoo gadi ba'ee gate Itoophiyaa tana guutuu yeroo takka gatuu danda'a sitti maati meeshaa gurguddaatti waa ajjeesu qaba namni tokko nama lama ajjeese nama tokko ajjeese mootummaa bakka hin bu'u namni sun akka nama sanitti seerattiin gaafatamu qaba waan ta'eef itti gaafatamu siigalee dhimmi nama tokkoon raawwatamu yoo kaabinee keessaa ta'es kaabinee bakka hin bu'u yoo waraana keessaa ta'es waraana bakka hin bu'u kana jala sirreessitti namni hattuun bosonaa ajjeeftes waraana bakka hin bu'u mootummaa bakka hin bu'u karanatti himtu an jalqabayyuu maal sin jedhe akka irreessa irratti jumlaa nama ajjeesan nama 70 qeerroo guyyaa tokko gatan reeshii waan jedhamu ka ija nama gubu itti dhoosanii jalarrasaa jalqaban mootummaan nama ajjeesu yoo barbaade akkasin nama ajjeesa namni tokko yoo nama ajjeesee jiraate atis yoo garte anaa kana finiinsaa nama ajjeesu yoo garte battalatti seerafin dhiyeeffamaa nin to'atamaa itti gaafatamaa jechuudha kun mootummaa bakka hin bu'u mootummaa nama rashan hin jedhamu sun sababa kan ta'e ammoo sanuu eenyu sababa kan ta'e fakkeenyaaf eenyudha Aabaa oshanii warra bosona kee deemutu seelii nama akka keetii kana du'aa jira laalama nama deeggaraa jira maal bakka buutee deeggartam sirna Oromoo diiguuf deemaa jirta Oromoo tiibbelle fi faannoo waliin sirna Oromoo diiguuf deemaa jirta bar duuti siin malte hidhaanis siin malte jechuudha tarkaanfii barbaachisaa madalaaf seera qabeessantu sirratti fudhatama dhugaa sitti maan ummanni Oromoo du'aa jira yoo du'aa jiraate gabbaa hiriira ba'ee du'aa jirra maan jenne hiriira deeggarsaa ba'aa jira hiriira abbaay ba'aa jira hiriira galaana diimaa ummanni Oromoo gaafii misoomaa qaba ummanni Oromoo Shaggar arge Soofumar arge abbaay waan ta'u arge Finfinnee waan ta'aa jirtu arge Jimma arge ummanni Oromoo misooma arge misooma hiriira ba'aa jira bara maa sobda inde ummanni Oromoo bara akka yaada mataa keettaa saarta sakana raasitti gon akka yaada mataa keettaa akka maalitti taasaa jira inni akka yaada mataa keettaa saarta jechuudha inni taasaa akka yaada mataa keetii malee akka yaada mootummaa miti sitti maal yaada mataa keetii saarta malee gannaali darraa ummata keenya na dhageeffatu utuu namni tokko gabbayee lafa tokko mootummaa kana gaafate amma rashan jechuudha ummanni misooma hiriira ba'aa jiru kaleessa deeggartu ummata hiriira ba'aa argineeti misooma isaati jechuun ummata Itoophiyaa guutuu keessa hiriira ba'aa inni misooma dhaggeeffatu inni misooma bakka haaresaan si jedha ummanni
dhageeffadhu gaa ani sanuma sii jedhe bara ummanni misoo dhageeffadhu taawwatani amma ooyke waa waraanni bilisummaa gabaabatan kana malee sin gaafan waa waraanni bilisummaa oromoo haga qabsaa'e kan bara 2014 keessa jaalmarroon finfinneetti marsine ka jedhe godina oromiyaa 21 oromiyaan kutaa 11 qabdi godina 21 qabdi godina 21 oromiyaa osoo hin qabatin bara 2014 keessa imala gara finfinnee labsee sobee jiru oromoo sobaan bosonatti guri hanga ammaa godina tokko hin qaban sanirraa kaasee kan najjeesaa jiru milishaa kaabinee jedhee kan najjeesu oromoo milishaa jedhee kan najjeesu oromoo poolisii jedhee kan najjeesu oromoo inni bilisoomse dusan keessa jira warri najjeesaa jiru kun mee bu'aa inni buusee oromoodhaaf kana godhe diina oromoo kana dura dhaabate jettu tokko natti mu dandeessa maal isin si gaafadhe waan deemne sakamiinsi deebisa wanta si gaafataa jiru mitette waan ija keetii mitette carraa naa kenni irraa ba'a waan ta'eef ati ibsuuf hin dandeettu anatu ibsaafi Waka muti ko. Ibsi fi ummata hawaasni akka keetiin haasii ibsuuti dhageeffadhu. Hawaasni si haa ibsu. Uummanni Oromooti sagalee taatuuf kun si taa dubbatu. Anaa miti dhageeffadhu. Hawaasatti sagalee taatuuf si taa dubbatu. Timi. Ishi galatooma carraa naa kennuu keessaniif galata guddaa isiniin jedha. Yoo qabsoon tuni qabsoo dhuunfati. Duruma siruma ishiitu qabxuma wanni jedhamu tunu qabsoon bosonaa kun qabsoo dhuunfati. Beekuu qabna kanas namni galiniif yoo jiraate akkamitti ka dhuunfaa ta'ee maaliif ka dhuunfaa ta'ee yoo jenne nama barate jechuu nama baratee kutaa 12 xumuree barumsa sammuu dandeettii sammuudhaa qabu jechuu hin jaalatamu bosona keessatti. Sobas yoo ta'e as jala soba jedhii barreessi hin dandeechi. Kanaaf silaa Oromoof qabsaayanii barri kunuu kan Oromooti. Amma laalla kan akka keetii kuni warra galuuf fedha qaban alatti gadi ittisaa jira. Dandeettii haasa'uu hin qaban gurguddoon warri hoggansa miseensarra jiru jechuu warri bosona keessa dandeettii maa haasayaa as bahee haasa'uu hin danda'u. Naa deebisaa jirtu. Afaan waliidha namni afaan waliidhu akkamitti biyya bulchu. Naa deebisaa jirtu. Atis. Dhageeffadhu jawwaagatti waan ta'ame hin beekan. Gimbitti waan ta'ame hin beeka. Dhaga'i. Qabsoo dhuunfatiif jecha ilmi namaa du'uun nooridha. Maaltu ajjeese? Jaalmooyii waraana mootummaatti ajjeese? Eenyutu ajjeese? Maaliif du'e? Sababa maaliitiif du'e? Eessa jira? Jaalsanyi osoo namni qabsoon tun ta dhuunfaa ta'uu baattee jaalsanyi maaf gala? Maaf waraana walitti balan? Isaanii keessoo garaasan keessoo na dhageeffadhu. Carraa siif hin kennaa. Dhageeffattee kaatee itti fufta. Eegaan irraa bu'ee booda. Ati bar ummatati sagalee taaf jettuun kanas taasaa jira maan dhageeffanne baachaali yoo dhageeffatte dhageeffadhu dhaga'uu baannaan deemu ummata keessaa gadi bayi. Si buusaa immoo doogaan dhageeffadhu. Maal gaafattee waan si walitti qabattee bakka tokkotti naa deebista. Waan si gaafanne walitti qabattee bakka gaafatta waan dhaaba deeggartu jalqaba deeggaraa jettee dhaaba deeggartu iyyuu waan deeggartuuf hin himne barate. Waan dhaaba san deeggartuuf himu wallaalte dhaaba maqaa Oromoo qofaan Oromoo ajjeesuu himu wallaalte waan mucaan sitima afaan keessa maa dubbattati. Ambaran malaale hawaasa bal'aa keessa jiran jechuudha. Hawaasa Oromoo keessa taa'ee Oromoo soo ajjeese waan Oromoo dubbachuu hin danda'u. Daa'imaaf isin taasisuu dhabe amma hawaasa bal'aa keessa jira jechuudha. Kanaafuu hawaasni Oromoo isuman keessa jiru kana kabajaan jechuudha. Waan mucaan si taasisuu dhiiftee waan biraa maal kaakta siinutti. Ittaa sadiisi akkasumatti ganna ittaa sadiisi. Dhageeffadha maali wanni jiru beektaa? Qabsoo dhuunfaa geggeessuu jenna. Warri bosona jiran jaalate jibbe qabsoo nama tokko yookaan yoo taateef araaramee galu. Kayoo diddeef nafsee keessi balleessu jechuudha. Qabsoo nama dhuunfaa tokko qabattee taattee bosona keessatti firii mukaa nyaattee jiraachaa waan fakkaatu miti kun waan finfinnee galuu kaanee maaloo galuu kaanee akkuma ati jette finiinsa. Kuni waan ittiin ilmaan namaa goyyoomsanii gara bosona harkisanidha. Ana adda bilisummaa Oromootiif jedhee waan ta'e waamii kan qaba. Hattan harka mootummaatiin hidhamee jira. Kuni soba warraa fagaate finfinneetti marsinee finfinnee geenye takkaa finfinnee yumiidhaan ijjatee kan beeyne.
ilmaan hiyyeessaa, ilmaan miskina. So akka mootummaatitti mootummaan nama ajjeesaa hin jiru, mootummaan guututti waa takka ajjeesaa hin jiru jechuu hin dandeenye. Koo mootummaan nama waa balleessin ajjeesa, har'as booris ajjeesuu danda'a. Sanis gaafatee mirga guutuudhaan mootummaan akkana bakka akkana qaamni akkana rakkoo nurraan gahe jedhee mootummaan bakka itti himatamu qaba mataan isaa. Qaamni biyya bulchu kun akkaataa itti himatamu qaba, akkaataa itti himattu steppii seerri guututtu gubbarraa qabee aga jalaa steppii qaba. Steppii isaa deemte taanaan mootummaan wanni sirraa barbaadus hin jiru, wanni sirraa godhus hin jiru. So amata meeqa xiqqaattu eega qabsaa'ee qabsoon kun gara jaarmarrootiin eega dhufe amata dheeraa lakkoofsiseera. Lafeen ilmaan namaa ka harka jaraatiin dhume, kan qarree mogor keessatti dhume, kaniin as tuuppitti gaara gimbii achitti aanaa gimbii keessatti dhume herreegan qabu. Ilmaan Oromoo jechuun ilmaan hiyyeessaa sobanii impaayera Itoophiyaa jiiksina. Impaayera maaf wal sobnaa? Inni yoo bar hiree argate borga nama galaa bar araaramee. So keessa kiyyatu na danfaa bara nama jaalsanyii galuun isaa natti tola. Garuu nafsee nama meeqaa balleessa. Walitti dhokaasisiisanii ilmaan nama waan beeyne, nama moonyi waan beeyne yaaman gara bosonaa, yaaman immoo wal ajjeesisiisan ofii isaaniiti. Kan mootummaan ajjeese mootummaadha, silaa yaada wal falmanii yaada isa falmee mootummaan ajjeese haa jennu. Saniif wal ajjeesan. Kan isaaniiti jarri isaanii walitti deebi'anii ilmaan miskiina ka waan beekne nafsee jaraatiin geema taphachaa jiran kun baay'ee namatti dhaga'ama. Har'as borus warri bosona jiru. Wanni ati eegdu hin jiru bosona. Galii ilma kee dhalchi. Firaasha gaariirra ciisi. Aangoo nama tokkootiif jettee muka nyaattee wanni ati si fayyadu tokko hin jiru. So nama kutaa 10 dhiisi, nama kutaa 2-3 barannetu waraana keessa jira. Sun gaafa aangootti as dhufame akkami yaanni isa. Galii qotadhu ilmaan kee dhalchiin jedhaan galii. Mootummaan wanni sirraa barbaadu hin jiru, wanni inni mootummaan si godhullee hin jiru. So akkuma ta'etti yaada ittiin wal dadhabsiisuu impaayera Itoophiyaa dhiisita. Impaayerri Itoophiyaa kun maal sirraa balleesse jigsuuf ka deemu. Osoon ati bosonaa dhayitee haadha abbaa kee sangaa irraa gabbaastee qaltee nyaattee jarri achi uuu jechuu baatanii mootummaan maalitti beekaa ganda sandaqee sangaa irraa qalattanii nyara nyaachiftan jedhee jara tumuu geessa. Dubbii fakkaannee as jala deddeemtee dubbachuun kunillee si aarsa beektaa. Guutumaan guututti warri bosona jirtu har'as borus gadi. Qabsoo dhuunfaa nama tokkootiif jette firii mukaa nyaachaa nama miidhaan hataa saamaa jiraachuun sirraa yeroo takka nama guddaa waa gaafanname waa'ee impaayeraa kana mee nutti himi doktor nutti himame doktor waa'ee impaayeraa kana mee asuma impaayera nuun jedhanii waa'ee impaayeraa kana hin garre biyya keenya akkatti keessa jiraachaa jiru hawaasa keenya bal'aa kana xiqqaa guddaa daa'imaaf dubartii keessa akka jiraachaa jiru nutti beeka. Impaayeradhaan kana immoo nutti himame akka seenaa keessaa argettanitti. Impaayera amma nani beekutti Roomaan impaayer yeroo Roomaan addunyaa bitaa turte biyya ishiin bittedha. Roomaa ta'anii bulchuu. Amma garuu impaayera Itoophiyaa kan jedhu kun hiikoo hin qabu anaaf amma ni impaayera beekutti. British Empire impaayera warri qaban dur bara kolonii sanii. Mootummaa adda addaa mootummaan tokko humna qabu tokko yeroo bituudha. Itoophiyaa keessa mootummaan baay'een saba gara 86 jira. Sabni 86 kun ofiin of bushaa. Kan lakkoofsi isaa immoo baay'ee gadi bu'ee rakkoo bajetaa hiikuuf walitti dhufee walii galee akka mootummaa naannoo yookiin sadarkaa godinaatti of bulchaa jira. Kan ammoo mootummaan tokko kan humna qabu kophaatti hunda kana walitti qabee bitu hin jiru amma Itoophiyaa keessa. Dur xaqlaa ashkar jedhama. Xaqlaa jechaan Hayila Sillaaseedha. Mootummoonni xixiqqoon jiru xaqlaayin isadha. Amma akka kana
Amaarris bulchaan jiru, Oromoonis kophaa bulchaan jiru isa hafe. Tigreen amma tokko yaaltee turte bara darbee wayyaaneen warra kaan akka bulchuu gootee turte ishumtu hunda keessaa walitti waamtee fafakkeessiteeti malee akka impaayera sakanii Roomaa sanatti miti kan bitaa jirtu turte. Dhiifama akka Itoophiyaatti Sumaaleen har'a of bulchaa jira. Tigraamtuu of bulchaa jirti. Namni itti barbaadamee nama ofii uummatanii bulaa jiru. Amaarri ofiin of bulchaa jira. Oromoon ofiin of bulchaa jira. Kippii 5 7 ta'ee 10 ta'ee waliigalee biiroo isaaniillee godina adda addaatti bananii naannoon tokko bakka 6 7 biiroo qaba. Bakka tokko waajjira pirezidaantii jira. Bakka tokko waajjira faayinaansii jira. Bakka tokko waajjira adda addaa magaalaa adda addaatti. Kun egaa mirga guddaa mirga laxxaxame kennamedha. Sila odoo walitti sabsab jedhame iddoo tokkotti walitti dhufee bajetaaf baay'ee bareedaadha jedhama. Haa ta'uutii mirga uummataa dursuudhaan sabaaf sallammiin dur akka kibbaatti iddoo tokkotti waamame kun gara naannoo 4 ta'ee maayikalaawii Itoophiyaa, Sidaamaa, Dabuub Itoophiyaa, Dabuub Mi'iraab Itoophiyaa jedhamee bakka baay'eetti ramee innumtummoo waajjira isaanii magaala gurguddaa isaan keessatti argamutti hiratee mirgi amma kana kenname kan bara wayyaanee Raddaat Kilil jedhaman immoo dhufanii har'a itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa nama naannoo Sumaaleetii dhufanidha. Nama cimaa baay'ee jaallannudha. Paartii jechaan egaa maal akka ta'e beektu. Ittaanaa pirezidaantiidha. Paartiidhaaf itti gaafatamaa waajjira paartiiti. Jarreen kun bara wayyaanee daggaa fi Ookir Raddaat jedhamanii taa'an naannoon kun. Amma naannoo hundi Oromiyaa ammoo yoo fudhanne namoota akkamitti akka bulchaa jiran hin beekna. Namoota wayyaanee keessatti qabsoo ciccimaa godhan. Namoota qabsoo qeerroo keessa turan. Namoota achuma OPDO ODP keessa turanii wayyaanee challenge godhan. Namoota akkasiitu naannoo Oromiyaa bulchaa jira. Har'a Itoophiyaa empire jechuudhaaf eenyutu bulchaa jira? Oromiyaan kophaatti bahee warra kaan bulchaa jira moo? Amaarri kophaatti bahee warra kaan bulchaa jira moo? Empire jechuun kun hiikoonsaa karaa nani hubadhe yoo ta'e mootummoonni xixiqqoon jiru yookiin mootummoonni humna hin qabne yookiin kan beekaa humna dhoowwine jiru mootummaan humna qabu tokko yookiin baargama taa'ee yookiin Afrikaa keessa taa'ee yeroo biyyoota mootummaa qaban 2 ol yookiin 3 4 bulchu empire Roman empire kan jennu yeroo sana Itoophiyaa yaalteetti Room hin dandeenye biyya kaan garuu biyya Afrikaa keessa jiran biyyoota baay'ee bulchaa jirti. Biyyoonni sun Roman empire jedhamu. Itoophiyaan empire jechuuf Itoophiyaan kun eenyudha kan Itoophiyaa keessa warra jiran bulchaa jiru kan jedhu waan hiikoo hin qabne jechi isaaniillee hiikoo hin qabu. Dhandhama hin qabu. Bu'aa siyaasaallee hin qabu. Itoophiyaan empire yeroo jedhan empire kana eenyu? Har'a faannoon anatu bulchuu qabaa jedha. Amma inni danda'ee hin bulchine. Silaa empire faannoo jechuu danda'u turani. Amma faannoon bulchaan jiru. Empire Amaaraa jechuun dandeenyu. Empire Oromoo jechuun dandeenyu. Empire Wayyaanee jechuun dandeenyu wanni fakkaatu ture isa immoo kuffisne. Kanaaf har'a empire kan jedhu kun jecha sirrii miti Itoophiyaaf hin hojjetu. Akka addunyaattis waan dur hafedha. Mootummaan UN'n kan gurmaa'e akka addunyaatti waan akkasii kana eeguudhaaf miseensi tokko immoo Itoophiyaadha. Kanaaf empire bara kana jira jedhee ani true empire jira jedhee yaadu kana sirriitti amma kana hubannoon koo kana caalaa namni ibsuu barbaadu soo jiraate ani mormiin qabu galatooma. Toma empire jechuu keessan nuyi kudhaaf galatooma. Maali jecha jarri fayyadamamu jecha nutti himamee ittiin goyyoomaa ture waan ta'eef
asuma jala nuun dhageeffatanii so wal ajjeesu kanii walirra beekumsa qabu beekumsa kiyya kana anas caalaa jedhanii walitti naquudha malee kuni dhugaa rabbii yoo dubbannee irra baay'inni uummata bosona jiranii kilaashii kan harkaa qabu. Kilaashii fi bireen yoo walitti dhufe kamtu injifata yoo isin laaltan. Maal fugoyoomsanii qabsoo abbaa dhuunfaa tokkooti. Lifaan baana kan dhuftu. Goyoomsanii nama waan beekne fikkisiisaa jiru. Kan waa beekuu fi ajjeesan. Kan waan beekne fi walitti erganii wal ajjeesisiisan. Ankara magabaabaa aangoon warra bosonaa aangoo nama takkaati. Galimee barumsa qabda. Maara gasii kenna bar mootummaan gaafa ati leenjitee achi keessaa deebitee waraana mootummaatti edaama jette wanni si daangessu hin jiru mootummaatti edaata. Lakki hin barbaadu sillee hin barbaadu walitti dalagadhaa yoo jette mootummaan wanni sirraa dhimma qabu tokko hin qabu hin gala. Ammas jecha tokkotu as jalaan kaa'e isin maaliif makalaakaa giddiidhaan guurtanii mootummaan maaliif guuraa waan jedhu wayittu kaa'e deddeebi'ee. San waan guureef mootummaa beeka mootummaa gaafadhu. Mootummaan mindaa kafalaaf. Isinoo mindaa eenyu isinii kafala eessaa fuutan yaa obboleessu na dhageeffadhu afaan kiyya dhageetta afaan kee dubbataa jira injiraan akka jaldeessaa sirra yaa'iin galiin miiccadhu dhiqadhu dalagadhu wayyaane isin tunu biyyarraa kaase ummanni oromoo ofirraa kaasa waan hin taaneef ummata bal'aa jira. Okay, meeqan naa gabaabsi Olifan sagalee kee naqamaame Olifan. Ganna sagaleen koo dhagama. Ndagama. Ma dhaggeeffachaa jira. Naragaa jira. Maaf hin dubbanne Olifan nafsii balleessani warri aangoo qaban. Ani dhiigan na danfa waa'ee qabsoo Oromoo kana yoo dhaga'u dhiigan na danfa waan ta'e beeka waan ta'eef. Waan na godhanis beeka akkaataan ta'es nan quba qaba nan beeka. Garuu har'a galee har'a bakka gaarii jira jedhee maqaa isin balleessu isin barbaadu gala karaa nagayaatiin. Mootummaan wanni isinirraa barbaadu hin jiru wanni dhimma isinirraa godhu tokko hin jiru. So carraa kenniif mee as jalan taa'ee dhageeffadha. Kanan jechuu barbaade. Okay, Olifan waraana. Deeggara waraana bilisummaa Oromootiin waraana. Deeggaraadha moo waraana sin jedhu? Waraana bilisummaa Oromoo ture amma garuu galeera. Okay, ayyee. Qaboonni. Kanaafuu callisee dhaggeeffachaa jira. Ulaalaa jedhu gaasee. Dhaggeeffadhu rakkoon qabu. Maal jettee mee maay yeroo? Maay yeroo yaada qabdamoo? Maan erga fattimoo ati maa gaafundaa suma higa gaala yaada keedha maa jechu barbaade beektaa an deeggaraa mootummaallee miti deeggaraa ijoollee horaa kanallee miti siviilidha dalagaarta hello Sagaleen dhagamaara yaada keetti uuf. Yaada keetti uuf sagaleen dhagamaara. Doktor Alammoo Mareefa si waa kaani yaada bareeda. Garuu immoo wanni isaan irratti empire jechuun akkaataa dibshina empire wanni kaa'ame empire is fedhii dhuunfaa ofii fedhii uummata sanii yookaan fedhii paartii sanii yoo ta'e garee wayii biyya wayii dhufee raawwatee dantaa ofii oolchuuf faayidaa ofii jecha kan miidhuudhaan raawwatamu jechuudha. This is the definition of empire. Hiikaan empire akkaataa kana kaa'ama. Amma waa'ee kutaalee godinaalee yookaan naannolee keenya odoo ta'in empire jechuun biyyi tokko dantaa ofiitiif dhufee saamuu jechuudha. That's the meaning of empire. Akkaataa kanatti isaa. Gara biraatiin yaadni kiyya
Anjero gurbaan mareef mbee kareetu gurbaan caajeeti sun mbee. Imbe jala jira garuu dhagaara. Ila wannan jechu barbaade amma gaafinki kunu asi kun mootummaa ajjeesedha. Kun asi ijoollee horaatidha. Uummanni nagaa dhabe mootummaan irra harka irra olaanaa qaba. Humnas irra qaba. Maaliif karama ta'een ilaal barbeettan maaliif nagaa hin buufne? Maaliif nagaa hin buufne ilaal amma rakkanne uummannis akka Oromooti sarjara kenna bakka akka boonnu hin jiru akka boonsa keessa hin jiru. Fakkeenyaaf maayiroo fakkeenyaaf mee asirratti waan siin jedhu maaliif nagaan buufneen kee baay'ee gaariidha. Dooktora Lamuun Faanas kee jiran inni si dhagaa jiru namoonni gurguddaa waan ta'eef uummanni sagatu hammi tokko dhagaa jira. Maan buufne yeroo itti san mee fakkeenyaaf akkamitti amma fakkeenyaaf nagaa buusuudhaaf wanni yaaliin samii gaditti hin jiru hamma biyya alaallee deeman biyya keessallee yeroo jalqabaaf jalmarroon bosona seenullee abbootii gadaa ijaaranii makiinaatti kennanii sinkiitti kennanii baajatti kennanii Jawaar Mahammadiif lammaan faan dhaqanii haati siinqee abbootiin gadaa dhaqxee kadhachaa turan achirraa haga ammata haga biyya alatti wanni raawwatamin hin jiru yoo si ta'e karaa kamiin nageenni banu hunduu nagaa Oromoo barbaanna garuu nageenni karaa kamiin battee yaaddameeti wanni yaalamin wanni hafe maaltu jirte yaadda. Hinafa finiinsa kenna hinafa harki mootummaa harka jaba laal ammallee laal maal jedha beektaa akka wannitti akka biyyaatti either by hook or by crook laal kara by any means possible kan nageenya guus qabu dirqama kan mootummaa dirqama amma laal mootummaa gartee mootummaan yeroo kun gartee abbaa jechuun abbaan ilma isaa kajeequs kaanis wali qabee bulchuun dirqama quba qaba waan ammeetu kana guutu namoonni deemanii galaa jechuun rakkanne namni rakkatee gaata wallaale eenyuree itti dhiifnaaree maaliin jedhifnaa finiinsa kenna. Jechuun fakkeenyaaf laal maayiroo fakkeenyaaf amma adiine fakkeenyaaf ati akka nama baratee tokkotti laal akka nama baratee tokkotti waan hafuusan kana jee nutti fakkeenyaaf amma waraana bilisummaa Oromoo qofaa miti naannoo Amaaraa keessatti illee hamma bulchiisaf nageenyi naannoo Amaaraa duut bulchu pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa duut wanni nuti wanni raawwatamu hin jirtu naannoo Tigraay akka saga ammaa dhuftee mootummaa kanaan fudhan walumaa galatti nagaa biyyattii tana barbaadnu Oromoo bichaayyuu kan walii galaatu jechuudha hundi isaatii naannoo Oromiyaa bichaam karakkataa jiru mee hunda isaatiyyuu ammoo wanni hin taa'amin hin jirtu jennee yaannanu ati mee fakkeenyaaf biyyoota gurguddoo akka Suudaanii fi Raashiyaa fi wannaa duullee olaalte asiin nageenni dubbatamaa asiin namni waluma ajjeese yoo nu laalu garuu mootummaan kun qaama gochuu qabu waan gochuu uummanni illee nagaa bahe sangaa xamade hawwatiin harma diidatti baaftee kadhatan nagaa kana naaf qaamni hunduu yaale haga biyya alatti yaalan qaamni sadaffaan idduun galu ni turan sadaffaan idduu galee ati akkam godhaata sabu jechuun dirqama qofa osoo hin ta'in barbaasa wayi amma dirqama waan kana godhuu sin jedhan waan hin dandeenye hin goototi waaqaa miti rabbii miti nama waan ta'eef gorsa barbaadda waan san sitti muu barbaadan wanta godhu san natti muu qabdati malee dirqamaan godhii dirqama mootummaan dirqama buusun dirqama eeyyee garuu ammoo wanta isarraa dirqama hunda raawwate dheeman akka nama tokkotti maaltu hafe maal godhuu qabaa jette waan san kallattiin itti qajeelmee haa beeknu nus. Finiinsa kiyya maal beekun amma maal kun amma beekamoonni yoon isi jedhaa jiru irra kanne nama kenna hin salphanne irra kanne amma warra Tigraayin taachi ta'onni fudhanne onni mootummaa federaalaa ammallee hin fudhanne dhugaa hin fudhanne ambi beekamoo wannan jedhaa jiru salphina keessa jirraa jedhan akka Oromootu akka namaattu salphina keessa jirraa salphina kana keessa akka itti baanuuni ila akka itti baanu wal dhageeffatuudhaan qawwee wal ajjeesuudhaan miti an qaama lachuu jira jiram I'm telling to both side qaama lachuutu himaa jira gamana wal ajjeesuuf furmaata hin ta'u yoo gartii wal ajjeesuun kun waa hin qabu salphina malee waa takka nuun fidu nutti kolfamaa jira sigalee amraan salphina keessa jirra kanaaf mootummaan hawaasitti moo maayiroo hawaasitti moo hawaasitti moo ayyaada abjuu jibba beektaa ayyaada abjuu haasaa yeroo jalqaba haasofte akka nama baratee waa hunda beeku tokko taasofte amma jalqaba deebiste dirqama mootummaan dirqama araara buusuu qaba jette dirqama araara buusuu qaba eeyyee dirqama keessaa ka inni hin godhin maal jedhee si gaafadhe amma qaama lachuu waliigalteen qabaachuu qaba wama namni kanaan dura si dura haasa'ee maa jirta malee wanta mootummaan godhuu qaba osoo nuti himtee sagalee taana baasa wayi sagalee taanee fi bakka hundatti mootummaan kana godhuu qaba araara buusuuf kana tangatachuu qaba akka an beekutti wanti hunduu raawwatame xiitiin tokko isa fixuu qaba yookaan immoo ripheenis xiitiin hin dhumatu
waliigalteen araara beekamaan araaraadhaaf ammoo sa'aatii 24 mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e mootummaan federaalaa labsaa jira. Labsuu qofaa miti hanga biyya alattis deeman biyya keessattis kadhatan qaamni ijaaramuu qabu ijaarame abbootii gadaa aangoo kennaniif makiinaa kennaniif abbootiin gadaa odaa shanaanuu makiinaa qabdi. Makiinaa saniin deemaa biyya tana keetti gabuu isaanii dadhabde mee fakkeenyaaf atiin akka nama tokkotti gabaabsitee wanta mootummaan sirreessee nagaa buusuu qaba osoo himteessin jechuu barbaade tan gabaabuma jechuudha. Inafa jedha finisa inafa garri jiru obboleessa kiyya garri gara we don't have any option. Wanta beesan natti himta. Amma fakkeenyaaf laal mee fakkeenyaaf waa tokko si kaas mootummaan araara buusuudhaaf laal fakkeenyaaf waa tokko si kaas mootummaan araara buusuudhaaf kadhatee osoo hin taane warra akka jaalsanyii miseensa koree hojii raawwachiiftuu zoonii giddugala isaa guutuu turan kaleessuma ammoo waraana mootummaa kana ajjeesaa turan aangoonni kenneef laal jaalchurrubbee fa'a yoo aangoo taate kagale kenneefi kabaja kenneef ammataa kiyya nan beektu malee waraana bilisummaa Oromoo kee ture amma bakka guddaa qaba aangollee qaba hojiillee kee jira militarii ta'e waraana bilisummaa kee ture ammataan kiyya mootummaan qaama nagaan dhufe bakka guddoo kennaafii jira dararaan jiru asitti waan keessa beeku sitti maa jira waan ofii kiyya keessa beeku mootummaan qaama galee bakka kalafa barbaadu lafa kenneefi ka waraana barbaadu waraana kenneefi ka aangoo barbaadu aangoo kenneefi nutu beekaa jira nutu beeka si caalaa fedha keenyaan nu keessummeessaa jira tokko naa jedhe harka bal'isaa jira kaleessa malee dheengadda nama 130 yeroo takka booranatti gale kunoo keessummeeffamanii nyaata kaleessa deebi'ee nama 110 gujii keessatti gale gujii lixaa kaleessumaaf dheengadda jidduutti nama 280 gale mootummaan harka nagaa diriirse nagaa galaa jedhe biyya keessaaf karaa alaa kadhate waan gochuu qabu godhe akkanaan nama barate taatee haasuu caalaa wanta mootummaan godhuu qabu sammaa nutti himin waa dhageenyu sagalee ta'anaaf isaanis sagalee ta'uu osoo hin taane uummataaf sagalee ta'an mootummaan kanatu hafe kana godhuu qaba kana sirreessuu qaba. Kana jettee waan timte waan tokko waan timte wanta tokko jechuun uummata sagalee ta'an wanti sirreeffamu qabu ina faa qophaa miti yaamicha addaan hin cinne keessumaa waan addaan hin cinne kee maallaqa barbaadu maallaqa maatii kee jiraadha jiru kun taa'anii mijaafii jira maaltu badeettame. Ammallee caasa ammallee diriirsee. Mee wanta baduuf wanta feenatti jechuun sagalee. Ammallee caasaa diriirsee manguddoota diriirsee karaa gara diiyaasporaatiinis gara biyya keessaatiinis manguddoonis hayyootaanis ammallee agartee amma namoota dura namoota abbootii gadaa haawwan sinqee manguddoon tokko raawwate amma mootummaan gabbu'ee caasaa ofii manguddoo ijaaree didhee jaarsa ijaaree agartee namoota kana guutuu ijaaree akkaataa barbaachisu hundaan jaarsummaan isaa ta'u poolisiiraan reeffa aanaa torba gara galchan jedhani diriirsee caasaa diriirsee aasaa garagaraa diriirsee akkaataa jarri kun karaa nagaa deebi'anitti salphina keessa jirra akkaataa jara nagaa deebi'anitti irratti godhu jarri biraa hin jiru. Gartee mala fakkeenyaaf mana barumsaatti ijoolleen mana barumsaatti iddoo hospitaalatti iddoo garagaraatti caasaa mootummaa hedduu jira. Namu ijoolleen kun ijoollee huraatii miti namarraa ba'an hura jiranii akkaataa isaa itti argatan akkaataa profaayila kee jala maal gaasammoo profaayila kee jala nama xiyyeeffachuu laala abbaa waan si jedhu maayeroo baay'ee amma jechuun dooktor Firdaadisa maaliif seeta akka Oromoo kukamanii dubbatuun baay'ee gaariidha garuu immoo ati nama wanta mootummaan sirreeftu naa himuu dadhabde ana ka waraana mootummaa ammiti mootummaadha waa sitti maa mee baay'ee waa intala laala anamma beekum barumsaa siin qabu waraana mootummaati garuu ammoo wanta dhugaa waan arguuf laal dhageeffadhu wanta dhugaa waan arguuf waan dhugaa dhaabbadhe gaafachaa jira garuu ammoo qaama qabatamaa waan kan hojjetaa jiru qaama qabatamaan achi dhaqee jaarsummaa dubbataa ture warra akka Getaachoo Guddin jeneraal Getaachoo Guddinaa fa'a warra mootummaa kana ta'e ganamarraa Shimallis Abdiisaa fa'a warra biyya bulchu warra ganama galgala marii araaratiin karaa caasaanillee ta'u warra kaleessa galanamma fakkeenyaaf kaleessa malee dheengadda guyyaa laakamal ta'u namni 280 guyyaa lamitti gale kana mootummaan akkatti ifaajaa ture waan irraa beeku qaba isaan galchuudhaaf ati waan irraa beektu tokko hin qabu mootummaa wanni hambise tokko illee ni jirtu arrallee borillee ati innati muun dandeenye waan mootummaan godhuu qabu mootummati muun dandeettu mootummaa nama na caalaa barate kee jira doktora profeesara baay'ee keessa jira nama waan kana keessaa ga'ee qabu kee jira kana jechuu caalaa waraanni bilisummaa Oromoo godina Oromoo tokko qabatee harkaan qabne
ka waan takka farkaan qabne ka akkanumaan bosona ta'e yookaan Suudaan ta'e Finfinnee jira jedhee labsa kijibaa labsee ijoollee bosonatti guru ka yoo barbaade ofiisaatti wal lolee xiitii mataa wal facaasu achi wal ajjeesu ka kumaatamaan ijoollee Oromoo ajjeesu tokko maal jedhan mastara ta'e waraanni mootummaa akkatti nama ajjeesaa jiran piroofaayilii kee jala seenaa laalaa akkamitti argatee suuraa kaas jalqaba inni ajjeese isuma akka suuraa kaasu san Oromoon ammoo kanaa miti kan bakka bu'u piroofaayilii nama tokkooti miti Oromoo jechuun Oromoo miliyoona 110 keessaa nama 50 qo'atu piroofaayilii kee jala jira. Miliyoona jechuudha. Siigalee piroofaayilii nama tokko jalatti miti Oromoo kan ibsamu akka Oromoon magaalaa Itoophiyaatii miti addunyaa kana guutuu bakka baay'ee jira. Tokko kanaani uummanni Oromoo ka ajjeesaa jiru shiftaa bosona jiru akka inni galu sagalee toofiis hin barbaachisaa jiru. Mootummaan halkanii guyyaa yaamaa jira. Inni biraa hayyoota Oromootiif diyaaspooraa ala jiru waliigalee ka jettuufi hayyoota kamtu jira. Hayyoonni Oromoo zaammanee kaasee waliin mari'atu jirti. Kun tiippilee waliin mari'atu jirti. Ifiiyyuu waliin galtu. Paartiin bakka dhibbatti qoodame abii kan waliin mari'ata kaafaa Oromoo paabaa Oromoo aabaa Oromoo aabaa Oromoo paabaa Oromoo mee bakka meeqa jirti hayyoonni Oromoo kanaan hayyoota jettaati hayyoonni Oromoo hayyoota Oromoo yoo ta'an abii haa arrabsanii abii haa balaaleffannete ufiimaa waliin galle abii balaaleffatuun arrabsuun akka jiru ta'e erga hayyoo Oromoo ta'an abii federaala bulcha isaan ammoo Oromiyaaf erga deeman Oromoo qofaaf erga deeman diina jala fiiguu caalaa ufiimaa waliin galle abiyyi warra zaammanee kaaseetiif wannaa jala fiiguu waraanaan diroon inni 4 kiiloo irraa dhoogu jiru waliin warra deemu waliin mari'ata itti yaadda ammati akkam godhee jara isa waliin mari'ata jara Oromoo harkan jire jara Oromoo keessa hin jirre jara Oromoo dhiisanii diina waliin mari'atan akkasitti osoo haasofte baay'ee bareedu bireeso mee mootummaa kana suuta waattiin taatii jara soo waattiin natti Finiinsa naman jira gaabarsi ila kan jedhaa jiru fakkeenyaaf mucaan maree eenyu mucaan caalee jechuun amma porfaali kee jira akkaataa itti Oromoo ajjeesaa jiru laala akkaataa itti mootummaan ajjeesaa jiru jetteemi achi inni garasi akkas godha kuullee garasi kun kana akkas jira achiin waluu ajjeesanii deebilee bee hin jiru bee basi jibbiisa nama jibbiisa disrespect each other waluu ajjeesanii bee waluu ajjeesanii booda barka bawa jibbiisa Sanimiti kun soba guddaadha mataan isaa meef Oromoo mootummaan Oromoo akka nabaanu Oromoo ajjeesu yoo jira yoo kun akkas godhu mee akka namaatti jedha kenna ijoollee godhama kunillee abdiin kunillee maqaan jaasum kunillee badhaasum kunillee gammachuu kun wal ajjeesa saalfanne laale yeroo maayiroo sitti maa dhageeffadhu ana si ganna ko ina sitti maati jalqabayyuu maayiroo eenyu dhageeffadhu ganna jalqabayyuu dhageeffadhu kun soba mataan isaa kijibu Oromooni warra ajjeesisantu laal siyaasa mataa isaanii bocatanii halkan nama ajjeesanii ganama immoo Oromootu mootummaatu nama ajjeesee jedhan mootummaan magaalaa tokko guddoo Oromiyaan kee jirtu godina 20 guutuu bulchaara keessatti uummata shanemaan fin irreessa irratti uummanni miliyoonota tokko diaspora ala jiru dabalatee irreessa irreeffatee karaa keessa bulee bakkara fudhabee sabaa sablammoonni biraa waliin dhufanii irreessa horaarsateetiif hora Finfinnee irratti namni tokko soo keessatti waree gamni maana gaangalee mootummaan Oromoofitu jiraate maa kijibta nama guddaa miti sammuutti waayyaa dun qabdu achirratti maan dhumne Oromoo bakaleetti dhumaa jiru maan dhumne nde maal jechuudha warra bosona kee deemee fi Oromoo gatee suuraa kaasu bakka mootummaa bu'a mootummaan magaalaa jira bara mootummaan bakka Oromoon jirtu jira handurte Oromoo guddoon jirtu jira bara mootummaan Shaggar kee jira Adaamaa kee jira Finfinnee kee jira Jimba kee jira Roobe kee jira Shashamannee Fasallaa kee jira magaalaa gurguddoo Naqamtee kee akkam gootame mootummaan Amboo keessa jira bakka kaleessa qeerroon Oromootti dhumaa baate keessa jira mootummaan achi namni tokko du'aan jiru ummanni Oromoo bahee mootummaan hojjeesaan jiran jedhu bara misooma isaatiif hiriira baa jira waa'ee abbaayif waa'ee galaana diimatiif argaa jirta ummanni Oromoo kana jechaan jiru warri tokko kana jechaa jiru warra ofii ajjeesee suuraa kaasaa jiru malee ummanni Oromoo gadi bee mootummaan nu ajjeesu kan jedhu jiraate amma sii galcha anqaama mootummaatiif ummata keessaa sii galcha Dr. Alamullee naan dubbatu ummata keessaa amma sii galcha ummanni bakka kee ati ummata bakka hin bu'u an ummata bakka alamu aja dubai alamu dubbatu alamu kenni please alamu kenni मैं गन्ना थी वो डॉक्टर लम्बू में थी डॉक्टर लम्बू ने वान वागु बताऊं कोई करना रहा सब अगर किसी फुमाना में माली भी देखता अम्मा मोतु मानना मज्जे से गाफा जन्ने यार कोई उबत है में उजा का मरकज जुरुसन यार ए नु तो अज्जे से नम हुंडा बेगा जाल मोई ए नु तो अज्जे से yeroo kana gaafattu hin baqata
dhageeffadha nama aangoo nama barumsa qabu nama biyya bulchuu danda'u waraana adda bilisummaa keessatti aangoo qabaatee inuma hin jiraatu never mootummaan biyya miidhaa mootummaan nama miidhe mootummaan nama miidhe maali miidhe maa fiddanii maa nyaachiftanii kan jedhu miidhe ummanni gara lachinittuu miidhamaa jira rakkachaa jira akkamitti rakkachaa jira hin iyyatan gara mootummaa iyyatan gaafa iyyatan eessa jira yoo jedhaniin hin himu bakka namni kun jiru hin himu bakka sangaan irraatti qalatame hin himu sababa kanaa miidhamaa jira halkan dhufanii qawweedhaan afaan qawweedhaan sodaachisanii irraa qalachaa jiru ganama mootummaa yoo dhufe gaafii gaafachaa jira mootummaan nama rakkoo qabu nama ilaalcha gadhee yoo taate dhiisaan jiru mootummaan arras borus hin dhiisu nama takkaaf lamaaf jedhee mootummaan miidhamuu hin qabu inni sun du'ee namni qaamni kun nagaatti ba'uu fedha an akka mataa kiyyaatti yoo ilaalchi kiyya gadhee ta'e an du'ee kanaaf nagaan bal'ifatee jiraachuutti barbaada bara mara boo'icha firii mukaa nyaatanii guyyoomsanii ilmaan yaaman kana namaa waamatan haarsa malee hangaafii gurguddaan qabaaf. Ganna ayyaada keessanis hin mormaan mataan kee yaaduma kan keessan ayyuu ammatti an loltuu mootummaa ta'e dhageeffadhu yaada kee kana iyyuu morma ammatti an loltuu mootummaa ta'e akkaataa orienteeshinii itti naa kennu yookaan loltuu mootummaa anis saa ammaa kanatti loltuu mootummaa dhageeffadhu ammatti saa amma keessa jiru kanatti loltuu mootummaa yoo ta'e fakkeenyaaf loltuu mootummaa yoo ta'e namoota kana namoota deeggaran yookaan ammoo kanaa ta'an ajjeesi jedhee mootummaan qajeelfama si buusee jira. Qajeelfama buusee jira mootummaan. Nama ajjees jedhumoo. Nama ilaalcha hin taane qabu nama biyya diiguudhaaf deemu mootummaan ilaalcha gara seeraa akka to'atamu buusee jira. Gara seeraa akka to'atamu buusee jira. Garuu rukuti isin jedha aree ajjees rasaa sanda isin jedha. Nama nagayaa tokko. Anak laal saayinsii waraanaa kan jedhu akkan beekutti ummata nagaa miti loltuu qawwee harkaa qabdiyyuu iddoo to'achuu dandeettu to'adhu jedhamanii ajjeesi dursii rukuti ajjeesii miti harkasi kennate taanan kunuunsa barbaachuu qabu godhiifiidha kan beeku mootummaan garuu qaama diina deeggaru yookaan ammoo qaama qabuu dandeessu to'achuu kan dandeessu kama fedhayyuu haa ta'u yoo barbaade qawwayyuu haa qabaatu diina haa ta'u yoo barbaade deeggaruu haa danda'u haa ta'u qaama qabuu dandeessu tokko ajjeesin jedha mootummaan. Ajjeesii jedhu dhageeffadhu siif hin hima. Akkitti uummanni miidhamaa jiruun si hima dhageeffadhu. Uummataaf hin dhaamaa jira malee. An jechuun kasirraa barbaadu amma kasirraa an barbaadu. Ajjeesin jedhu mootummaan eenyuyyuu ajjeesin jedhu nabsee baasin jedhu mootummaan. Akkasitti dubbadhu kaa jechuun amma namni tokko fakkeenyaaf ilaalcha ati jette jechatiin mootummaan ajjeesin yookaan namoonni nama deeggaran duuka barate tokko irra dhaabbatanii namoonni miira keessa galuu danda'u. Kana garuu ati akka yaada keetti dubbatte malee wanti mootummaan akka yaada guyyaatti dubbanne akka ilaalcha naannoo hedduurrallee deemee jira. Miira keessa galtee dubbachuun godhu loltuun akkasii hin jiru waan ta'eef loltuun tokko dogoggoranii rasaasan dhanii yoo nama ajjeesan iyyuu seeraan itti gaafatamuudha mataan isaanii nama qabuu danda'an. Seerri kan jedhu beektaa seerri kan jedhu tarkaanfii madaalawaa barbaachisaa fi seera qabeessa kan jedhamu jira. Tarkaanfii san keessatti namni rasaasni dhukaasetti dhukaastee ofirraa tursitee ajjeesuudha. Sigalee nama qabuu dandeessu qabuun nama qabuu dandeessu san kabajaadhaan yoo inni deemee bakka seeraa siin dhage kaatiin kabaja kennitee fi deebuu qaba obaastee cabu hiitee bakka seeraa geessuudha. Yoo inni ammoo ka deemuu hin barbaanne fedha hin qabne ta'e tumtee qaxaaqattee oofuudha. Tarkaanfii barbaachisaa tarkaanfii madaalawaa barbaachisaa fi seera qabeessadhee mootummaan barreeffamaan kalafa kaa'e kana nama kamiyyuu maannimsa'u. Deeggaras haa ta'u waraana nama to'achuu dandeessu tokko ajjees kan hin jiru. Namoonni nama ajjeesan itti yaadin ajjeesa yoo jiraatan wanjalamoodha. Qajeelfama mootummaa cabsee loltuun tarkaan fudhatoo jiraate inni mataan isaatiiyyuu seeraan itti gaafatama. Akkan beeku kana waan ta'eef jecha. Gaariidha jechi keettis yaadni kiyyas faallatti nama hiikkata malee yaada kiyyan ibsaa jira. Bakka hedduu bakka tokko deemee jira. Amma fakkeenyadhaaf bakka tokko mootummaan si erga haa jennu. Ajaja dirqama adarginna atta adargiidha miiree kaati deemtuuf. Bakka ati deemtu kanatti sangaa kiyya qalatame nabsee nama haganaattu bahee jedhamee yaamamta bakka akkasiisan rakkoo jira jettee fe'amtee dhaqxa. Gaafa dhaqxe sanitti nama san argitee hin gaafattu eenyu gaafatta uummata gaafatta.
Kuni gal halkan waa balleessee taree halkan nyaatee dhugee irraa tumee kan miidhu miidhee tare. Ganama deemtee dhaqxa ba'aa jedhu bakka san dhaqxe eenyu gaafachuu qabdan. Ummata. Ummanni soo dirqama gara rachinittuu miidhamaa jira. Kan miidhaa jiru obboleeyyan kiyya kan uura jiranidha. Maaliin jechuun barbaade beekte? Kanin uura jirtu kun mootummaan wanni si godhu tokko hin jiru. Wanni si miidhu tokko hin jiru. Yoo bakka siif kenne jireenya kee jijjiiratte maasii qaba. Aangoo abbaa tokkootiif jettee bosonan taa'inii kottuu gadi. Kalee achuman jira har'a garuu bakka an jiru ilaalii jedhaanii jira baranii warra an biraa dhufee jira waan ta'eef. Kanaaf ummanni bal'aan yaa'u ofirra jira mootummaa jechuun ummata jechuudha. Mootummaa bakka bu'u waraanni adda bilisummaa Oromoo. Ayyee mee galaanobsi mee abbaa caalii gabaabsiiti amma ummanni isaa baratu namoonni jala isaa hubataniiti mee waraana bilisummaa waan biraan kaagin waan biraa tokkollee wanta waraanni bilisummaa Oromoo bu'aa buuse nutti himi. Kanuma gabaabsi waraanni bilisummaa Oromoo ofiiyyuu bosonatti wal gataa jira. Iddoo tokkoon sitti himaa jirra ofii isaati jechuudha. Dhiiga Oromoo gaafatuuf ijoolleen Oromoo uummanni Oromoo dhiiga iyyuu jaalmarroo gaafatuu qaba. Maaliif bireen ittidee diishkaa ittidee guyyaa miti halkan iddoon sitti moojin. Guyyaallee namni wal loluun barra hawwata xiqqii qaba. Halkan sa'aatii lamarraa haga sa'aatii ja'a bara isaa waliin kasaanti wal lolan sitti namoota ofii bataaf facaase sitti mee wama waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoof godhaa jiru ka deeggartuuf natti himsilaati deeggaraadha waan ta'eef ka deeggartuuf natti tokko yoo kana beekte kana qofa natti gaafii kee ka jalqabaate jechaadha. Waan biraa haasofnaan si gadi buusan moo waan biraa akka kaa'atu hin barbaadu. Ayaan biraa kaasee gadi na buusuun addeessa garuu maal sitti barbaade beektaani sadetta kana si amma sitti naasaa sadakkoon qabu. Wanti deeggaruu fi cunqursaas hawaasa kanatti keessaa jiran kana kallattii maam gabaabsuudhaaf tokko wanta salataasee immoo yaadachiisa keessadha. Wanta baay'ee seeras immoo dubbadheeras immoo kana ta'annaa kanatti kun ta'uu danda'u jennee waliin mormaa turre sila. Ani karuma gabaabaatti wanta dubbachuu barbaadu karaa kamiinuu jaalalaan nama ofitti qabu malee humnaan miti ajjechaanis. Dursa bara kanaa miti kan si gaafadhu. Dursa kanaa miti kan si gaafadhu. An dursa kanaa miti kan si gaafadhu. Kan si gaafadhu maal bu'aa uummataa buusee isa jedhu san jaalafitti qabuun kunoo kalee malee dheengadda. Booranatti dhibbata qabu soddomni yeroo garan hin galle makiinaan galchaa jirraa bara. Ajaa'ibnee galchaa jirraa bara. Boorana kaleessuma kaayyoon qabu inni gadhiisu kaayyoon qabu saantura jedhee inni kaayyoon qabu kama bosona tafe kati kaayyoon qabnu galaa jira isa dhiisi maal jennaan kana waan kaaseef bar waan ati ofitti qabu jaalalaan jetteefi bar ofii qabu bira dabarsinee bakka guddaa kennaafi jirra rakkoo qabu isa dhiisi. Akkasi gaafadhe naa deebisiin jedhe waan biraa naasanii maal ummata bu'aa buuse gardhaa kana ummata bu'aa buuse hin edan. Wanta sitti mun nageenya mati kan biraatti harkaan fattaan wanta isin jedhu barbaadani inni galee ofitti qabiyyuu jaalan kamiyyuu ta'u wajjabis gashi garuu immoo kan isin jedhee kan isin dhimma ofitti baay'isaa jirtan tokko immoo kan isin jettanii hawaasa keessa nama qabdanii ati abaluu deeggarta nama jeestanii fi nama hiitan kana sababa kana anama kana si gaafadhe abbaa caalii maal ta'e sitti immoo sababan deeggarfan kaayyoo dhugaarra jira kaayyoo dhugaarra jiru irratti immoo nama kamiyyoon nama kaayyoo dhugaarra jira nani inni man deeggaran. Kaayyoo dhugaa isaa sanatti mishi waan Oromoo bu'aa buusinatti himsin jedhe Oromoo maal fayyadee maal Oromoo fakkeenyaaf Oromooni mee atiin waan biraa naasanii waan namni sirraa hubatu namni barsi taasisa ana sana taasisa namni laal Oromoon diina akka faannoo qaba kakaleessa harkaa miila muree ammallee harkaa miila muruudhaaf Finfinnee deemaa jiru. Diina kati pilleef qaba qeerroo 700 guyyaa tokkotti yeroo takkatti warra ka eebbisa addunyaa miila baqaqsee warra ka Usmaayyoo Muusaa shaayii gurraatti afaanti buusee danfisee jalan keessaa see ajjeese warra ka kaffaaloo tafarraa kan lubbuun jiru miila isaa lamaan muree waliin mana hidhatti gatee dhiisee dheengadda jijjiiraman bahe warra akkanaa kana cinaa dhaabbate warra diina akkanaa qabnanu diina akkanaadhaa karaa waliin jalmaroo alaabaa dhaabbatee yeroo achi as lolu garranu siigalee faannoo waliin yeroo dhaabbatu garra isa ka diina Oromoo kanneen dura guyyaa inni dhaabbate amma gabaabatti wanta biraan natti himin wanta mootummaallee hamaa tolchee gaarii tolchee natti himin wanta nu diina fittiin baay'isu natti himin diin nutti baay'atu nuti firaa dhoowwaate nurraan dhogartu akka barbaade haa baay'atu kana caalaan baay'atu diinni kana caalaan guddatu natti himin kana mee wanta itti natti himtu Oromoo maal fayyade waggaa 6-7 qabsaa'e kana keessa Oromoo waan inni fayyade uumanni bu'aa Oromoo buuse kan deeggartuuf natti him anis natti deeggara. Oromoo bu'aan ni buuse. Tokko uummata kana isa dararaa jiru kana
ummata irraa keessa jiru kana ummata afaan qawweetiin bulaa jiru kana qawweedhaan cabsee isa baasuuf. Qawweedhaan cabsee bilisa baasuufi kun kaayyoo waan fuulduraati kan nama uummata bu'aa buusenatti kun waan fuulduraatti himaa jirta. Maal bu'aan sitti maa jira ammas malee kun bu'aa isaa malee dabalaan malee amma bu'aa isaa tokko moo lama ta'uu sitti moo inni sitti mootii dhaggeeffadhu duuba sitti ma dhaggeeffadhu duuba sitti ma erga uummata kana qawweedhaan cabsee bu'aa baasuu ta'e maaliif lagattuu fi qawwee wal fixa ofii isaatii walis zorsee maaliif wal ajjeesa namni fi isaatii wal ajjeesu uummata fi qawwee wal ajjeesu uummata qawween du'ee uummata bilisa baasa uummata fiyyuu bilisoomee sirna gadaa fi kabajataa jiru bashannanaa jiru bilisa baasuu miti ijoollee oromoo lagatti qawwee walti zorsee birgeeddii dheengaddu moo saba jaalchutteeti nama 27 hiriirota akka shikkim godhee kama ammaa kana achi durallee moo kajaalchotteedhis baaseetu uummata nagaa fite san uummata fiteyyu nama 27 bakka takkatti saba jaalchotteeti ni sadis waan hunda keebbeena an ati seeliidhaami ati deeggara anammoo keessa tokko tokko sitima kan uummata ajjeesuudhis kan uummata dhaggeeffadhu gaa bu'aa isaa sitti muti deemi bu'aa isaa waan fuulduraan himte bar bu'aa isaa himjennaan bu'aa isaa kennuu qabu si bu'aa isaa sitti muti deemi koyi akammeen bu'aa isaa eegee mutitte ammeennaa sitti hima namni ofii isaatii wal waraanaa jiru birgeeddiin bee birgeeddii ebaluu jedhee xiitiin ofii isaatii wal dugu bar waraanni mootummaa kun nuti amma militarii qaba saba akka Somaalee saba akka Amaaraa saba akka Tigree saba akka Walaayitaa saba akka uummata saba lammoota 82 Itoophiyaa kee jirtu kana guutuu kaadaa garagaraa qabdu afaan garagaraa qabu waliin qabsaa'ee qawwee qabannee kaadaa waliin beene kafaa waliin beene waliin teen garuu waliin ajjeefu Oromoof jecha bahee namni wal ajjeesu ofii isaati wal ajjeesu Oromoo bilisoomsa ka uummata isaan ajjeesan dhiis ka saba jaalshoddeeteen isaan fixan sanillee dhiis ka ofii isaa wal ajjeesan sanirraa naa himiti qawween isaan Oromoon bilisoomsan tamii tasaa waliin ajjeesan tam natti beekana. Namni kamiyyuu kan isaan wal ajjeesaniif ajaja fudhachuu dhiisuudha. Namni kamiyyuu ajaja hin fudhatu taanaan ajaja olaanaa irraa hin fudhatu taanaan dirqama rukutamee wal du'a. Maaliifi eega qawweenuutu qawwee tan bilisoomsanii eega qawweenuu wal ajjeef fakkeenyaaf amma ajaja fudhatuuni seera dhaba isaaniiti malee nuti nama afaan waliin beeyne seeraan bulchaa jirra ka waliin ajjeefne birgeeddiidhaan cifraanii miti sagliidhaan ka waliin rukunne waliin bulchaa jirra inni ammoo afaan waliin wallaalchi Maalessi kun tumataan keessan gaafa baatanii dirqama baatanii iddootti wal dura gaazee wal ajjeessan qabdu sachii dhugaatii koy dhaggeeffadhu sitti ma iddootti warri kun hin qabdu jedhamoo kun laal dhaggeeffadhu sitti ma kana waan hawaasa bal'aatti taasifaa jira waan gartee naaseeni namni ofii isaatii jaalmarroon ijoollee Oromoo ofii isaatii leenjis qawwee itti seera yoo xiqqaate seera kabajan qaban ajaja fudhachuu dide jedhee yeroo wal dhukaasisu maaliif wal dhukaasisa maaliif seera hin qabne isaan seera tumatanii seeramaan kabaju yoo seerri jiraate osoo seerri jiruu namni akkamiin ajaja seera hin kabaju nuti bar akkuma sin jedhe kana biraanuu juulaa tokkochi saba lammoota meeqa nama meeqa kabbar yoo xiqqaate taanan isaa aboo taaddasii afaan Oromoo dubbatuun beeku itti aanan biraanuu jira aboo taaddasii afaan Oromoo dubbatuun beeku seera takkitti kanaa waliin bulan ijoollee ganda tokko baatee saba tokko isaa baatee afaan tokkoof baatee lafa takkaaf baate akkamitti dirqama qajeelfa fudhachuu danda'anii ajjeesan inni tuusun ammoo Oromoo miti Oromoon inni qawween ajjeesuun Oromoo ta'e Oromoo qawween ajjeesan bilisummaa baasa akkamitti jedha afaan meeqa dubbattu waa meeqa hojjettu sin koyi. Akan beektaati amma wal duukaa deema itti namni gaafa waliin deemu ajaja waliin fudhachuu qabu itti dirqama. Kama ajaja waliin fudhadhu. Akkamitti ajaja waliin fudhachuu ditaadha seera akkamitti ajaja fudhachuu dide seeraan hin to'atamu hin gaafatamu namni tokko bar haaduu rakkoo hin qabu namni tokko nama tokko haaduu rakkoo hin qabu garuu ammoo cifraadhaan biddiishkaa walirratti hamadanii yeroo wal taraganoo kanaan maal jettameeti. Qawwee baatamee misi qawwee baata jechi kennaanati utuu ni dirqama qawwee sirratti hin kaasuun kaasuu qabda meetira dursite. Maaliif dhukaasa walitti saba tokkoof maaliif dhukaasa ijoolleen Oromoo maal haasaa inni kuni abboo deem nama naaseetan agat maal mucaan akkana deem balaa sadee girtu waan deeggartuu hin beeytu Oromoo miti kasaan achi fitan kasaan birgeettiidhaan fichisan Oromoo mi dhiiga Oromoo hagas ga'u dhangalaasaa bireenii diishkaa meeshaa haga silaa guddaa qabuun irratti hamatee wal gachisiisaa Oromoo kan bilisummaa baasa Oromoo afaan qawweetiin bulaa jirtu qawwee jalaa baasna jechaa qawwee waliin fitan tammi qawween Oromoo bilisoomsan tam mee ummanni si taasisabaa jiru kas jala jiru maal sin jedha qawween atin Oromoon bilisoo Oromoo jalaa baastu kam qawween ati lagatte ammoo waliin fittu kam moo kaachiti si wal fixan Oromoo miti kaachi wal fixu sun Oromoo miti isa saniifuu furmaatan goone isa kamii furmaata gootaas dhuftu maal jechuudha haasaan akkana namoonni biraa ka deebii kana deebistan yoo galtan galaa gootta namoonni biraa ka deebii kana deebistan galaa gootta zimbiloo akkanumaan afaan bantanii waan hin beekne hin deeggarina karkaasa himaata maal wanna akkana de
namoonni biraa deebii kana nan deebisa keettoo jiraatte kootu bayi garan keessatti warri bosona kee jirtoo jiraatte bayi liiviidhaan namoota si jedhe nama hunda si jalaa gadi buusee an qofti taasisa wajjinaa isaa kootu bayes warri waraana bilisummaa Oromoo kee jira fiin jettu achitti ijoollee Oromoo wal fichisiisa nuti sabaa sablammoota waliin bulchinaatamoo ijoollee Oromoo waliin gattachi deemte laga keessatti ijoollee Oromoo wal fichisiifte maal salphinni kana caalu Oromoo qawweedhaan bulaa jirtu bilisa baasa jettaa saniinu kachii lagaati wal fichisiiftoo maal meeshaatti kennite wal gataa jettuun waraana seera hin qabne waraana heera hin qabne waraana dhaaba hin qabne waraana dambii ittiin bulu tokko hin qabne wanjalanyaa laga walitti jeetee gartamoos deemtee burcuqoo karaatti guurte maal wanna akkana namni waan waraana kana deeggartuuf beektuu jiraatte baasawaa an deeggartuun keessummeessu anatu waraana kana natu seenee beeka natu ta'ee beekas qabsoo gara hundatti natu keessa beekee deema yoo dursa waan tokko dubbachuuf kee deebii bari yookaan akkanaan hin xibaarin asirratti baatee uummata hin sobin uummata ol gurgursiiftachi baatee isaanimatti isin afuufaa jira maanuu nafuufnere waggaa bara 2014 imala gara Finfinnee labsitan isaanumatti isin afuufaa jira makiina irratti wal guuranii galan reeshi maa wal fe'anii galan hooggansi isaan bira ture maa biraa deemee gala yootiin hooggansi bira ture warri hooggansa gurguddaa ture keessattuu miseensa koree hojii raawwachiiftuu dhaabaa warri ture maa biraa deemee galateettuun jalqabaa mootummaan ergate Aabaa Shimallis ergate achitti hooggansamaa gootare Shimallisi garas deemee bosona kee deemee hooggansa sii godhe situ hooggansa godhatee bara achitti akkamitti ergamaa hooggansa godhatte yoo abeeyte Kimata mochi afaan bantees jalaate waan taane asotti meeshii on nama taatarol seenaa natti hima jaalmarroo jechuun ani isinitti malaal uummanni seenaa jiru kun namni 85 haa dhaga'u jaalmarroon qaama nam tokkee ta'uu isaa isinitti hima tokkoffaa dhaabni adda bilisummaa Oromoo kora mataa isaa ta'ee qaba kora sabaatiin hayyuuduree filata miseensa shanee gumii qaba miseensa gumii qaba koree hojii raawwachiiftuu qaba dambii ittiin bulmaataa qaba dambiin ittiin bulmaataa isaa kan akka mootummaa osoo hin taane sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo jiree kataa'ee jira barreeffama qaba barreeffama isaa sii dubbisa sagantaan adda bilisummaa Oromoo mirgeeree murteeffannaa uummata Oromoo argamsiisuudhaaf Oromiyaa kolonii hacuuccaa fi saamisa jalaa bilisa baasuudhaaf mootummaa walaba Oromiyaa gadi dhaabee ijaaree iggitii itti godhuudhaa jira barreeffamni isaa kan kana jedhu qaba kun ammoo hayyuuduree filachuudhaaf akka jaaldaa'u ibsaasan kora sabaa taa'ee hayyuduree waamee koree hojii raawwachiiftuu walganii miseensa gumii sabaatiif miseensa shanee gumii yaamee dhaaba kana nama hoogganu filataa jechuudha. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo isa gullallee jiru kana inni biraan jiru. Dhaabni jaalmarroo dhaaba hattuu, dhaaba shiftaa, dhaaba namtokkee, dhaaba jaalmarroon kophaa isaa qawwee qabatee milishaa Oromoo gatee ittiin bosona bahedha. Yoo kanan taane as bahiiti yoo dhiira taate dhaaba namtokkee miti yoo jette dhaaba nama tokkooti miti dhaaba dhaabdi filatoo jette bakki dhaabdi adda bilisummaa Oromoo taa'anii itti jaalmarroo filatan koottu natiin kuchu. Ati nama ansi waliin deeggarachi bahe militarii kana baafadhee shurrubbaa kan naqasees waliin bosona gala koottu natiin bakka jaalmarrootti dhaabni bakka buufate. Jaalmarroo dhaabni adda bilisummaa Oromoo bakka hin buufanne uummanni Oromoo hin filanne hattuudha. Hattuu miti yoo ta'e koon natiin jaalmarroo nattaa himu. Jaalmarroo bara kana keessa guyyaa haganaa baatii haganaa ji'a haganaa iddoo akkanaatti miseensi shanee gumii sabaatiif gumii sabaa taa'ee kora sabaa lakkoomsa korri sabaa kora sabaa tokkoffaa kora sabaa lammaffaa kora sabaa sadaffaa kora sabaa shanaffaa hidhee taa'ee jira. Kora sabaa kanarratti jaalmarroon filame ka jettu kuchas bayinatti bakka korri sabaa koreen sabaa taa'ee kora sabaatiin taa'ee jaalmarrootti filate natti yoo natti inni shiftaa ta'uusaa amani gimmaataan. Amaniiti kootu yookaan nan jeekin amma saatii kana nama haasofsiisuun barbaadu. As bahi natti kootu namni natti himuu dandeessu. Sitti namni naan jettu yookaan uummata Oromoo filate namni naan jettu yookaan ammoo uummanni Oromoo filatuu baatus jaalmarroo kan filate dhaaba adda bilisummaa Oromoo namni naan jettu as bahi. Erga uummanni Oromoo hin filanne erga dhaabni adda bilisummaa Oromoo hin filatini maaliin jaalmarroon uummata Oromootiif qabsaa'e eenyu aangoo itti kenne Oromoo qabsaa'e jedheen. Kanaafuu hattuudha. Kanaaf uummata Oromoo danqaratti wal ficciisettee amanuu qabda. Fudhachuu qabda. Liqimsuu qabda. Yookaan ammoo namni isa filatee himuu qabda. Shiftaa kophaa isaa danqaratti bahee nama kaayyoo sarraa godhe wal ficcisiisu. Warri isa waliin ba'an jechuudha. Warri isa waliin ba'anii bosona galan diina ta'uu isaa garraa biraa deemaa jiran hooggansi gugurdaan. Fakkeenyaaf amma namni isa filatuu qabu koree hojii raawwachiiftuu dhaabaa keessaa tokko namni filatuu qabu. Jaalsanyiin bar koree hojii raawwachiiftuu dhaabaatii kan biraa gale koree hojii raawwachiiftuu dhabar
kan biraa deemee galee dhaaba nam tokkee jedhe sagalee isaa isinii baasan dhaggeeffadha. Waggaa lama dura VOAdhaan kan inni jedheen dhaaba nam tokkee sirreessuudhaaf yaalee ture itti rakkate dhaabni kun kallattii bilisummaa Oromoo kan ganama deebuu qaba jedhee inni haasaa ture isinii baasa dhaggeeffadha. Okay. Dhaggeeffadha. Koree hojii raawwachiiftuu isaa ta'ee jaalsanyiin bosona keessa yeroo jirutti nama kana sirreessuudhaaf dhaaba dhuunfaa akka inni ta'e, dhaaba heeraan hin bulle, dhaaba seeraan hin bulle, dhaaba dambiin hin bulle akka inni ta'e waggaa lama dura jaalsanyiin sun gadi naasaa ture. Dhaggeeffadhaa isinii sagalee isaa. Kan bilbilaan miidiyaa. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu waboo keessaa tokko ta'uuf baatii muraasa dura hooggana waboo zoonii giddu galeessaa ta'uu isaanii kan bilbilaan miidiyaaf ibsan maqaa qabsoo jaalsanyii Nagaasaa jedhamuun beekamuuni. Ani Sanyii Nagaasaa jedhama. Duraan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaati. Amma immoo koree hojii raawwachiiftuu abaaboo obooti jechuudha. Obbo Sanyiin ibsa kana yeroo kennan bakka jiran hin ibsine. Ibsi barreeffamaa fulbaana 15 bara 2017 abaaboo godina giddu galeessaarraa ba'e jechuun miidiyaa hawaasaarra faca'e kan isaan baasan ta'uu mirkaneessanii ibsa kanaan booda ajajaa waliigalaa waboo maqaa qabsoo Jaalmarroo Dirribaarraa hooggansaan fudhadhuu ka jedhuuf qabiyyee ibsichaa innaa tarreessan. Dhaaba heera hin qabne, dhaaba seera hin qabne, dhaaba seeratti bulmaataa dambii tokkollee hin qabne badii yoo dalagame seeratti wal sirreessantu jira, heeratti wal sirreessantu jira. Dhaaba kana hin qabne nam tokkeedhaan deemuu akka hin dandeenye hubannee waan arginee fi gara heeraaf seera dhaabaatti deebinaa. Badiin dalagamu heeraaf seera wal sirreessinaa, heeraaf seera wal qajeelchinaa. Kanaaf jecha kabaja uummata Oromoo, safuu uummanni Oromoo, aadaa uummata Oromoo eegnee, duudhaa uummata Oromoo eegneeti uummaticha keessa sochoonaa. Kanaan akka darbe seeraan itti gaafatamuu danda'uu qaba. Kanaaf heeraa fi seera korri saba bara 2017 tumeen bullee wal bulchinaa. Kanaaf abaaboo obbo waliin akkaataa kanaatiin socho'uus hin dandeenyu. Badii inni dalaguus isa haala raawwachuus hin dandeenyu. Boruu itti gaafatamni seeraas itti gaafatamni seenaas hin jira. Kanaaf akkaataa kanaatiin